Wannummaan isaan akka na taphatanii maal Maali darbame fudhadha. Lammuutii godhu. Arafat Dawwalee. namaan irratti wal silkiin kaasuu qabu ijoollee bakka dalagaan eegu jirtu. So anni siin jiru ustee silkii kaastee ustee namaa hojii in karakkarin bakka wayaatillee kireedii sifira. Jara kanaa hojii in karakkarin. Maala too nama nu geenyu hojii karakkarraan. Anna laale wama takkaan darbee fi biraate. Ani waan biraa jechuun barbaadu nama tokko irraa dhimma akkaan hin qabne itti himuu barbaada. Abbaa wantoota dhimma takka namarraa hin qabu bakka namumarraa haajaa hin qabu nama keenya laa aari fi fiigichi isaan itti jiran kun arraba fakkaata wanni naaffaa fakkaata dhiisa. Burtuquu taphan wanti beekuu qabdu jechi naan jaamee caalaa ka jecha naan jeesan kaa akkamii ilaaluu qabdaa bar. Isaan qoy namuma dallaalatanii namuma wajaaniin illee atleast namni nama dallaallatu qaba bar. Ammas ajaa'iba rabbii kanaa jechi namni biraa jiru akkana miidiyaan girgireessine ani tuni arsummaan bichimmaa kutaan biraa maaliif hin dubbanne kutaan amaan tuni ani yoona dubbanne maaf akkana oromoo kutaa godha takka girgireeshin taate. Maal jette ati maal jette qoy? Awwaana jettee dhageenye bar. Wanti ni nan jedhe moo harargee leencaa harargee gootaa waan jettee jechaan osoo taane gochaan agarsiisti. Murtuguuta jechuun mataa dhiiraati. Murtuguuta osoo jettanii isinii ol tahee isinii ol tanallee tahaa. Kana yoo qiblaa itti deebitee itti salaattee maaltu si dhorka? Kaanuma ganda namaan tuyne namaan tuyne. Waan biraa ka'eette si miidhaa. Kana qofa rabbiin hattuma jaalata. Dhaga'i ani akkaan hin somnellee kana beeku na beeku. Si galee? Ayyee. Wallahi waqasama billa hararguma tana gajjabeessee faarfadhe malee ani waan is dhoy sullee hin qabu murtuguutu dhaga'i. Harargee duuba nuti faarfannaa baafnee fi miinnaa faaruu keessa dabree radiyallaa waan irraa jaa'ennee dubbannee maal rakkoo qaba? Tokko sanirratti harargee jechuun leencaa gootaa abbaa fedhe isaanii qixxaachuu hin danda'u beekaa nuu qabaa hayyuu nuu qabaa tujjaara nuu qabaa bareedaa nuu qabaa. Harargee jechuun gootaa kutaa kudha takka keessa harargeen beekamtee jirti wanti neenan jedhe. Kanuma bakka. Kutaa faarfachuun. Ati amma waan gootu. Yoo badii qabaate jechuun sagalee namni biraatti jechuun ma jira bara. Akkamitti jechuun bichi warra maarsii kana dhukkubsate. Gamanas dhahiiti silaawuu rakkoo keessaa baatee jirtaami gamanas dhahiiti kuma 500 gaaddu irraa callisi. Hunda isaanii mataan gaddaabe. Sanumaaf deemu jirta ree homaas deemu jirtu bisistiimi yaani. Laa wallahi waqasama billaa murtiguutu takka falatii afaan barachuu irratti xiyyeeffadhu dalagaa janti dalagadhu amma tana booda. Bakka foolorsi harkatti tana booda dhaabbataan deemu ni geessa kun bakka feeteegin beeksisa ittiin dalagattaa hojii ittiin dalagattaa walii qabadhu kunillee maa walii qabata siin jiru ammoo afaan barachuu irratti xiyyeeffadhu. Murtiguutu dhugaa rabbii dubbachuuf ani fooloo fi laayikillee wallahi waqasama billa kana yoo qabatan guddaa hin qabu fooloo fi laayikii fillee nama baay'ee qabu miti kana beeku na beekaa ani dammoo akkuma dhugaa rabbi sadiitti si jaaladhaa si kabajaa baqa. Yaa sun dhugaadha. Wanta jee malee wallahi waqasama billa koroo namni azira jiru kana beeku na beekaa fooloo laayikii. Bayaan maal jaa obboleessa keessa. Obboleessa keessan sanni atummaan gaafadhu keessan bilbilee. Asuma gaafadhu. No reefu bar gannu naqe an dhufnaa gannu naqe bar. An dhufee jechuun bala dubbannaa. Haiboo mana banannee dubbatu ni beeyna mucaan kun maaliif gannu qe'ee jeetin as deemee mana banadhee baran. Laa sanii miti
manguddoo manguddoo Kami manguddoon? manguddoo Manguddoon sun ta'e eessaati? Nama eessaati? Manguddoon sun nama eessaati? Manguddoo eessaati? Gaafiin kiyya. warraasiiti. Manguddoo Arsiitu taa'e manguddummaa gama lama. Manguddoon Arsiisi jammir biyya jirti biyya Dubaay hin jirtu. Wayreeti jedhee. Warakkanne wara. Dhagaye nuti nama guddaas ni kabanya garuu gaa yoo mangudduma numaattu waa hunda fixa numaattu waa hunda qoraan tun hin taatu. Bari isin murtu guuto leechummaa rabbiinii fi gootummaa namni isinii kan ifirra wallaaltanii barrabbarra. Bakka jara keenya ijoollee teenya ta warra ollaa keenyaa ta gartee mijachaa walta tokko jirru tun abalu ganda kanallee isin hin joo please dhageeffadha namni 500 asirra jirta kun please yoo as keessa islaamu isinumaa jalmaan alfaatee dhageeffadha wayin isinii hima isinii gaa dhiisaa bakka hin dandeessanii dhiisaa wallaahi laazim hin dandeessanii dhiisaa ani tokkichi soogiddaa fi sukkara damgifiitii coggaarraa yerin bizaati waan hundaan isin kaasaa hin dandeessanii gin isin dhiifneemi amma dhiisaa bakka nu fattaa amma waan godhuu qabnu fi dubbatuu qabnu goone walitti garsiisneemi bakka dhiirtii akka dhiiratti gisee mo'amte harka kan ta'e deemtiti harka kan naadee maalma miidiyaarra jirtan kun nigaa isiniin ga'u lakkiin hun ga'u isinit deemnaa nutti deemaa yoo keettan taate taa'a hunda keessan ijoollummaa mataa harrii isin baasisna adabadhaa adaba goradhaa ani waan hin jiru akka obbolummaatti adabadhaa adaba goradhaa naamusni bareedaa galeeme ifuma wal hadiisnu dhaammaan isni wal shuqullee shuqulamtoota ifuma wal hadiisnu dha ega yoon dhiisnu lakki nu baasee jira itti fufna jettan continue nuti rakkoo hin qabnu ani gama kiyyaan ani mataa kiyyaan bakka bu'ee dubbachuu jira arafaatillee barbaada arafaatan akka isin waan takka isinitti hin dubbanne kun itti himutti hin jira nuti san dura arafaat dura walitti jirra keenya keessi arafaatinis waliin qabsiisnaa agarteemi dhimma isinirra baanne arafaatitti isin geessinaa zakkiitti isin geessinaa nama takkatti hin geessinaa anuma wajji haasaa bilis hundi keessan nama tokko habiraatti hojii raasee kota anuma wajji haasaa anaatu isin danda'a anaa afaan keessan beeka anaa gubbaa keessa keessan beeka xabiyaa keessan beeka anuma wajji qofa haasaa bilis yoo dandeessan. Fooziyaa Oromoo tun tamisi. Beekon. Si galchee moo modeetara nama biraatti qaba. Foozii uummata eenyamoo? Aabo. Meemusa assalaamu alaikum. Isin siin jaame assalaamu alaikum mi maal taate? Ana jaani ati maa akka jarjar hoga bu'ee arfat. Ishin dubbadhu hin dubbadhu. Adama maan goranne ati. Useen dubbadhu. Hayi. Apa haasoyni sumarraa wanni ta'e godhoota idaa ukkaamamtee taa'u jirta mata meeqa? Fooziyaa assalaamu alaikum. والله إن بيخو أنا من عرفت تقوى ناس هجرة. هايا. أسمع رأي نعران إن دلها تكوي تاجنا بس إذا سوى دلها تكنت يرجو جلالة رأي ثمان جولة ترى نيجا والديفنوين جينا ما بكايشون يا جدا خنا أولي سولي تبى دينيا غارين ثو والديفنوين جون جرا أكمل ani waan isin irra jirtan illee hin beeku garuu waan miciyoo tanaa waan namni tokko ani waa'ee keetii waan ati ijoollee miidiyaa irra jirtu wajjin nuti jirtu hin beeku walaakin immoo arafaateeni anallee hin beektu isillee hin beeku akkuma nama tokko gaafa isiin Somaaleedha jechuudha abdii eenyu abdii cululleetii fi mucaan qatar jiru sun biyya baasanii akka nama tokkotti anillee miidiyaa kanarratti arkaatiin ture. haa galatoom arrammoo osoo silaa jechuudha abbaan fedhee waan fedhe isii godhe arafaateen ijoollee sanii jechaahu baatee jechuu akkan afaan guuttattee wanni isiin haasawaa jirtu viidiyoo isiitillee kan isiin haasawitullee haa ta'u bakka takkatti illee ni arkaa saniif wanni isiin godhu arafaateen wanni isiin godhu jirtu dogongoraa ijoollee sanii ani akka kiyyatti postu godheetiin jechuu ijoollee san galataatu malaaf jee jechuu dhugaa dubbachuu jechuu hayni haqa Somaaliyaa tana maal akka isiin taate murtii guutu nuu beeka warra keessa deemee ani michino tana Fooziyaati yaalkanuma isaan laayif irra fidanii khota qarshi takka maallaqa wali guuraa argeerraa kafalaa jaansanii argeeshu tanaawu
النبي تقا يشون فيغو خي مليان Akkas. هل كان مساين أرجع واي سوماليا رام بيخ ورئيسا كسينتات غوستام إنيوم Akkas. غندي سي إسام بيخ جولي ساني سم بيخ Akkasi kanaafi murtii keenyaatilleen yeroo si waan akkasii dubbatu lakkii dhiisii jechuun silaa xiqqashoo ni qabda jeeti yaada. Ati baddeen gaddaa wani tiime mana nama hundaan deemi ganda tokkolleen tuqin ati amma bakka dalagaa ta'e irratti xiyyeeffadhu sii gaadhii siin jeeni bar didi demiyyoon no amma ati ol seenutti agamitti assalaamu alaikum sii siin joo qabadaan jette agartee mi Ijoollee ammaan tanaati irra ilaallu rakkoo miti amma isiin miidiyaan si haaraa waa hedduutu si haaraa biyyatti arabaa si waan an dubbadhu faan laalin hin jeenan jara kanaa wajjin ilmi kan hin dhumneen qaba jara kanaa wajjin agartee mi anaattu beekan akka itti wajji dubbadhu ijoollee ilmaan haadha faatee kan miidiyaa jiran kana san hin laalina isin dhiisaan jeen akkas keekeetii arafaateedhaan immoo ati anaafis illee obboleettii xiqqashoodha xiqqashoo tasgabbaawii wanni miidiyaa irraa deemu oowwii miidiyaa irraa deemu kuni dhugaatti fakkaatini Oromoon Arsiidha osoo isaan waan fedhan siin jedhani akka kiyyatti kuni yaada kiyya obboleettii illee beeku walaakin immoo ijoollee sanii jettee osoo namni waan fedhe siin jee rooroo sirra geesse waan dhugaa lafa jiru nuti miidiyaa irratti garree dhugaa lafa jiru haa beeku rabbi walaakin ummata sanii jechaafu sila agarteemi ijoollee abdii fi arafaat san jechuu sanii jechaa waa hedduu tokko obsuudha qabda. Abdii jechuun kun abdii jirullee koozii agaafii sii qaba abdii jechuun mucaa abdii jirullee mina isa abdii jirullee isa yoo ta'e isaan amma taanaabe isaa jechaan galatooffatin arafaat isan galateeffatin wishaa jeen isaan maaliifin siin jee beeyta dheengadda waan jee ararge maallaqa waliin qabaagaa jee ganama dhufeeti mee maalleen yettanii murtii kuma dhibbaa afuran fideetiin dhufanaan jette mee laayif irratti beek nama kuma lamarratti adeero maa akkanatti akka albaatii jarjarta obsimee maallaqa daqiiqa 30 jeetiin maallaqa san fidee fuularra facaasee fi tokkoffaa galannis likkii qaba fooziyaa haa galateeffattu rakkoo miti garuu rabbi jecha gooneef jaame boodarra micoon tunnaan taane yaanni kun yennaan maallaqa keenya nuu kannaa jaan maallaqas kanineef maallaqas kannanii fi jalaayoon baane duuba akkam jechuudha maali isaan gabroonfataadha isaan ni gurguramte micoon tun maa buubaadha no aboo jarri kunnaan wanni isaan nurraa qaban namni keenya nuti isaanii oli qixaa oofaa osoo ta'e isaan amma boodallee waan isaan kadiir martuu godhaa turan ni beekan haga ilmoo isaa fuudhanii tashukurii keenyaatti jaaniitti ni beeytan ilmi jaartii abbarraa dhalu kun naasii himaati kun ummanni ummataa miti akka itti hojii deemnu amaarrotii ollaa keenyaa kana nuu beekaa dhiisaa isin Oromoo amaaraa tana Mega tai. Amman tanani Arafati anu wamata kan jan hedduan deemaa jiru. An hedduu naguba wallahi lazim wanni gochi isaan nama keenyarra godhan waan takka gizee argan sanuu bar wanni isaan harkaan godhan hin jiru bar waan namichi dheengadda namichi sheekha ofiin jiru anarra gabbee haasee argaa turte fooziyaa. Ani kun biyya tana keessaan jira sheeyni isaanillee ni kiyyiban kwaan nama biraa dhiisi. Maqaa sheekhaa waan deemaa jirullee haga takka ana beeyta dilasa ajandaa kana jalallee hin fiigu immoo garuu ani wanniin ani jechuu fedhe kanuma xiqqasha wal xiqqeessuu kana keessattuu Arafaa no ka isaanii qibaatiidhaan dibannaayyee keenya arraba akkamigaa ani hin jenne akkasillee hin jenne jechuusillee hin taa'u dhiiganna danfaan gizee waan akkanaa kanaa deemaa wokarra mee tasgabbaay yoomii maleedha sukorri si qabaati yaa ilmoo teenya hiiga tasgabbaayii jee kanaafi yoo wal qixxaanne murtii ati haatee yoon Arafaat ati amma booda Arafaat tumaa oola mee Arafaat tana waajooni ammas jiin Arafaat jiin Arafaat tana waajooni ogutak hayyeen nan dagaa murtuguut yoo waan siin jenne kanan goone ge walitti arra laa baran duraanis hin tuyne murtuguuto sumaan faarfadhe gadduma keenyaan faarfadhe sanii mitiyuu an amma wanti isin isaan irra guddaa jaalfatii fi daftoon maryoo hin galatoonfattu galatoomaa jeesanii ichi suduudaaf mooniin salaataaf mooniin du'aaf moomee murtuguuto akkam ta'aaf galatoomaa jeesanii ichi galata isaanii wallaalle niin du'aaf mooniin salaataaf sanii ichi beekamaa ifaa godhuufan gizee kana jaan kan Fozia kami ngoda seni cigala to mijen galat sani wala deni sududa mori
barani no kutti fatamu kam ta'e jetteeti. Gara ta'e wallaale. Sila Ana ana fadhitanii murtuguuto meesille. Ati ammoo sila ana bargam murtuguuto jiraachuu baadde guyyaa san maalleenni kunni dhibba fureessa siraa kafalamuu baate namni bika sanii gabbaa sun jiru ni beekta akkanuma dhuftee dubbachuun duratti galata isaa namni wallaale hin jiru galatooma akka nama takka ajjee galatoonfadde ilmi namaa gisee waasi godhe galata sirraa qaba galatoomeettee haa godhuuf rabbi sanii itti niin du'aaf moo niin salaataaf. dubbiin tun akka gandummaan taanee fi biyyoota na gandummaan akka hin godhin illee ni beekanii. Guyyuma san yoo gandummaa ta'e anumaa tarka kiyyaan laayif mara taayitiin kuma dhibbata ustaaz Xaalii Bu'uuraa dabarsee fi Fooziyaa ustaaz Ibsa dawwalee isaan dhageessuu ture ijoollee tana. Jarri kuni jibba eenyummaa. Arafate teenya gabaabumatti ani ati obboleettii kiyya xiqqoodha. Wanni ani isin jechuu fedhe harargee faarfachuu waan faarfachuu mirga qabda. Xiqqasho afaan kana agartee mi'aan hoggaa waa jettu ani isa gabroom jechuun feene. Ijoolluma sanii jecha ani akka kiyyatti sin beeku ani gosa tam akka taate sin beeku harargee bakka tam akka taate ijoolluma afaan afaan isaanii galatoomaadha jeen jechuudha. Galatoomaan tuun murtii Arafaan nama takka illee galateeffatanii miidiyuu marraa guyyaa lama itti deessi bakka waan dubbatin laayif irra sin arkin cofadhu guyyaa lama boqonnaa godhe bakka. Usi ilaali waan deemuusi hin dubbatin deebisi kanneen caljee itti deessi. Tagalataa immoo sami tolfaadha. Dubbaddu amma murtiguuto takkaffaa waan biraa qaban malee aniin tuni fadiin hudduu sahabanu mayyam hudduu sahabatu hin jenne arsiin takkanaan jenne nama tuyne ani akka nama takkaatti dhugaadha Soomaaliyaa na qarqaara na fidan harargeen gaafa isa Soomaaliyaa jiru eessa jette harargeen na qarqaaraan jenne silaa karraa kanatti ol beetu badde harargeen kuma dhibba afurii miti kuma afurtamuu naa buusuu dandeessi jechaan osoo hin taane gochaa isin garsiiste harargee goota harargee mataan ol qabde nan galatoonfadha harargeerraa dhalachuu kiyyaaf nan gammada murtii guutuu jechuun jechaan osoo hin taane nama gochaan agarsiisu dhiira maal isin goone kutaa teekii jeeni bira dabre kaajara kana nurraa fatta'e nuti hin dandeenyu isaanii wajjin cinkee sa'aatii damee afur kana jechuun dhaabbadhu siifii miti murtii guutuu koo isiifin ibsu jira kana jechuun dirqama fatii fi daftoon Maryam Salaati jedhamu. Jira dhagaa jeeyyemme. Fooziyaa kana keessa maal badii agarte meeti? Lakki ani badii biraatillee badii sirratti arkellee hin qabu. Diidanii seenta haadhi seenta laayifii tara. Dhiisi bakka afaanis baasa waan hamaadha dubbat. Laayivillee laayivii murtii guutuutiin hubseeni malee nama viidiyoo teetiin harkaa haalli ati itti haasoytu haalli ati gartee itti deebisaa namaaf haalli kuni haasoo kiyya san keessa maal agartame ammeenyaaf fakkeenyaaf arsii kaniin keeke hama garteeti hama garte agartee ijoolleen warri bika sanii baase suni arsiin akkasii kiitu tokko akkanaa miti jechaan jeeni akkanumatti dubbatiin Fooziyaa jecha namni jeen hin jiru isaanillee haa galatoomani galata na biraa jettee jirta lakki injeen jettee jirta waan jeen kaadin amma waan injeen kaadu waan du'a malee waan injeen kaadu jechaa turte laayifii galgalaas dubbatu takka laalaa ture baran laa sannan beeka jechuun jechan jenneen isinis warri asii deema gastii keessan banadda gastii keessan taa haasawa anis gastii kiyya taa'ee nama kiyya galatoonfachuun mirga qaba heeraa sarina dhoorkuun jiru sanumaa dabbaalii fi jaalibsaan dhaabbadu naan jenne dhaabbadde nama tuyin kunoo dabbaal wajji seenne ammallee dhaabbadde uska dhagay jaalibsaa wajji seenetiin bicaa takka teenya taa duute duute san isiif sagalee taa jirran nuti Soomaaliyaa keessatti duute Arage barsin tu machine anta polisi mammenu jatin sarsi murti gudo duren jatin arsi isa bakkan tu mutasabba la khabaja ni gamna sanifu senne aso behebar senne aso ujura sawan teefi nuti tokko garu dammo ganaman tan nama sura sabdu bakani ma farramsan hina afa bira qabana bo qalli wallesh
Garuu ijoollummaa Ati qaamaa kana jirtu. Amma waan gootan dhaggeeffadha. Karaa gabaabsina. Karaa gabaabsina dhaggeeffadha jala keenya. guuto waan Oh. jechuun isii mana isin ol seente bakka isin ol seentetti ogguu gartee bas okay yani harargeen faarfadhaa jetteemi mirga qabdi bar. Mirga guutuu qabdaa nama takka manuma namaan dhaqin aboon Fooziyaa laal Arafaatis mataa jabaatii tokko nama dhageessu jee. Waan hin jee mana nama takkaan deemin eda mana meeyyoo sanii dheeyiteeti mana miciyyoo bira turte namitti bira turte san dheeyiteeti arrabsamtee na fakkaatachi jalatti Harargee taakkara yaa shamtu yaa maarre isin duraa shaqaaluma teenya maarre duraanis San shaqaalaa. waan inni irraa dhaqeessitti manaa fi Shaqaalaa gandaa kan isii geessan beenuuti kajaarsa isii ture eenyu akka ta'e maal akka deemu we don't know. Sunu Sitti himna. jireenya. Sitti himna san keessaan naa fi wanti keessaan booda waan Ayyee. dhaqeef miginaata qaba. Ishee sanillee dhiisi. Aan kunoo isirratti murtii guutuu sirratti kunoo amma booda kutaa namaan tuqu naman qeeku liibi xiyyariin seenaa koflaata bakka iyya malee bakka. Dhiisi arargumaa bakka dhiisi amma guyyaa lameen kana maal jeenati. Kuma Aan arargumaa garaa na gabbee. Maal argee addunyaa guutuu faarsaa jiraatu faarsitee maal nu amma bara kana bara anuu barkisa kana arargee jee. faarsina arfaasina turu faarsitu hin feenu. Naa fi Dhiisi arafaa maal Walumaa galatti wanni nulleen faarsinii nulleen arrabsinii isaanillee hin faarsinii arrabsinillee irrumaa cal jeeyati. Baaba biraa bitadhu bakka ajandaa biraa lalallu bitadhu. garaa na gabbee wallahi murtii guutuu maaliif ka Tokko jettoote. fidadhu tukka kanaa wal fuudhuu deemna jee ifa ajandaa itti fidadhu. Habar Dalagaa teessee ati qoy amma afaan baradhu haa amma afaan baradhu Fooziyaa maa ittiin dubbanne simicoota dalagarra karaa dalagatti maan gorsine. murtii guuto keenya dhaggeeffadhu. Fooziyaan eenyu son? Waanuma takkan isiniin jaa. Aboo Fooziyaan Oromoodhaa maalitti haadha teenya hundaati. Fooziyaan hunda nama qabee miidiyaa kanatti. Waanuma takkan isiniin jaa. Eedoo osoo hin Fooziyaan deemin imaaraa jirti? ani ana beekaa. Fooziyaan imaaraatti hin jirtu Fooziyaan biyya biraa jirtu. Namaatillee. Haala nyaata nyaatu deemu jira. Baddeetti jira.